waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu. waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu. inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu hin godha. laga gara laga aara itti galfatanittis na geessa. inni lubbuu anatti hin deebisa. maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo adeemeyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. ati anaa wajjin jirtaa. uleen tika keetiif dhaabbanni kee anaa wajjin anaan jajjabeessu. otuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessita. mataa koo dhadhaa ejersaa inni ibdaa. xoofoo koos irra guutee irra dhangala'aa hin goota. eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaan kee fi arjummaan kee ana duukaa hin bu'u. guyyoota kana hundumaafis mana waaqayyoo keessa nan jiraadha. guyyoota kana hundumaafis mana waaqayyoo keessa nan jiraadha. Tiksee gaarii, tiksee gaarii, hoolotaa. Waa'ee tiksee gaarii dubbanna. Isuma achirra jiru mata dureen keenya tiksee gaarii jenna. Waan hoolaan barbaadu, waan tikseen tokko hoolaaf godhu ilaa akka alaa kun as keessa jira. As keessa jira. Guutummaa kana keessa. Tikseen maal akka godhu, tikfaman maal akka argatu ilaa kun asuma keessa guutee jira. As keessa guutee jira. Waatu na ajaa'ibe utuu yaaduun caaffata kan utuun dubbisuutan sila waan yaade. Yesuus Kiristoos sanyii Daawit keessa akka inni dhufe beekamaadha. Ijoollee Yaaqoob idda Yihuudaa keessaa akka dhufe sanyiin isaa hin beekama. Garuu garaagarummaa guddaa tokkoon Daawitiif Yesuusin gidduutti ilaale. Gaara guddaa, tabba guddaa, waan ol kaa tokkoon ilaale isaan gidduutti baay'ee kan jedhu hin danda'amu. Innis maal Daawiti diinota koo gidduutti maaddii anaaf hin dhiyeessite jedha iddoo ammaati. Ilaa dhaggeeffadha. Anaaf dhiyeessite maaddii anaaf dhiyeessite diinota koo gidduutti. Akkas jechuun waan kun ilaa dhaggeeffadha. Profees raajiitti deebisuun hin danda'amu. Kun raajiidhas. Sagalee maraajiitis macaafni ofii isaati. Garuu Daawiti yeroo diinonni isaa ta'an inni immoo gidduu taa'ee maal gochaa jira jechuudha. Hin nyaataa jira jechuudha laa dhaggeeffadhaa. Diinni beelaa jira innoo hin nyaata. Diinota gidduutti maaddii anaaf dhiyeessite garaagarummaa sana isitti himuu fedha. Daawiti diina gidduu taa'ee dhoowwatee maaddii nyaata. Yesuus immoo gaafa maaddii isa dhumaatti dhiyaate diinota gidduu taa'ee nyaatu tun taane diinota nyaachise inni immoo ilaa dhaggeeffadhaa. Diinota hin dhoowwanne maaddii diinota maaddii kenne. Baay'ee garaagarummaa jabaa tokko jira gidduu kana. Akka hinaafaa wayita amma nama maaddii inni jedhamu maaddiin tokkummaadha. Maaddiin lafa itti walitti qabamaati. Maaddiin iddoo jaalalaati. Maaddiin lafa itti haadhaaf abbaan lafa itti abbaa filmi intalaaf haati wal quunnaman. Iddoo jaalalaa iddoo waaqayyoo itti dhiyaatu maaddiin. Maaddii jechuun waaqayyootu itti dhiyaata. Maaddii jechuun isa si buddeen afaan kaattan sana yeroo sin kofaltan sana waaqayyootu isinii wajjin maaddiitti dhiyaata. Maaddiin nama baay'ee gooftaan qabu beeka. Maaddii nama baay'ee irraa Yesuus itti dhiyaataan jiru. Eessaan itti dhiyaata maaddiin bibittinnaa'ee badii erga badee ture. Maaddii waaqayyootu qopheesse. Teknoolojii nama qopheesse. Teknoolojiin kun nama isa waaqayyoo uumeetu fide. Maaddiin inni jalqabaa harka waaqayyootiin uumame. Maaddii jechuun buddeen nyaachuu qofa miti yaada wal qayyaru wajjin taphatu waliif dhiisu lafa araaraati. Maaddiin ilmi tokko yoo horii gatee abbaan ittaare lafa maaddiitti otuu maaddiin nyaatin kottu baqaasii dhiiseera buddeen nyaadhuedha. Otuu dhiifama waliin godhin maaddiitti hin dhiyaatan. Ilaa dhaggeeffadha. Kakuu haaraa keessa buddeen afurtu ture beektu. Buddeenni jira ture kakuu haaraa keessa. Kan namoonni maannaa nyaatan sabi Israa'el maannaa nyaatanii maannaan sun hamma guyyaa muraasaatti
hamma guyyaa afurtamaat baadhatanii deemanii nyaatanii isaan fayyada ture maannaan sun. Guyyaa muraasaaf kenname. Barabaraaf isaan ittiin fufsiisu. Buddeen lafarraa ilaal isa boqqolloo irraa isa xaafiirraa dhufee ilaal. Si'a tokkicha nyaatta buddeen sana ganamatti deebita. Guyyaatti deebita. Galgala itti deebita. Si'a tokko nyaattee guyyaa 20 turuu hin dandeessu. Hamma ammaa si barbaachisa jechuudha. Buddeenni sun. Maaddii isa dhumaa Yesuus ittiin ajallaa buddeenii cufee deem itti taa'ee eebbisee ilaa kunoo kottaa nyaadhaa jedhee Daawit illee akkas godhan garuu akkas hin godhu. Diina gidduu taa'ee nyaate. An diina nowwadhu diina nyaachisa maaddiin kun barabaraaf kan dhaabate ta'a. Hamman deebi'ee dhufee maaddii kanarraa isinii wajjin hirmaadhutti. Daadhii wayinii kana duuka wajjin isinirraa wajjin hirmaadhutti. Barabaraaf maaddiin kun yaadannoo ta'ee hafa isin gidduutti. Namni gaafa maaddii ilaalu Yesuusin yaadate jechuudha laa dhaggeeffadha. Namni maaddii diiga Yesuusin irraanfata. Maaddii eewu silaa gammee waan tokko dubbatee ture. Gaafa kirbaata qulqulluu waldaa guutummaatu yaa. Nama hamma kana taa'u keessaa nama 20 hafa. Wayi nama 30 hafa. Amantii cimsannaan baranne barateera. Waldaa kee duree tureera. Maaliif baqata yoo jette Waaqayyo wajjin nagaan qabu hundumtu sobee waldaa ta'a malee. Nagaan qabdan hin dhukkuba. Eewu foon gooftaaf dhiiga gooftaa kan baqatee fayyaa. Kirbaata qulqulluu waan lamaaf fudhannaa bar. Haqa isa miicame isa Yesuusitti amane. Tokko cubbuun keenya akka nuu dhiifamuuf irbaata kanatti hirmaachuu qabna. Waldaa dhuftee irbaata baqatta taanaan cubbuun kee siin dhiifamne ofuma haqamtee taadhiis. Galmeerra hin jirtu waldaan dhufin. Tutatumi bakkee mata nyaaddu maal goota. Irbaata si baqachiisa maaddii irraa baqatta taanaan lafa jaalalaa baqatta taanaan eessa dhaquudhaaf qophaa'aa taate. As naa deebi'a. Waan lamaaf Yesuus Kiristoosii yaadachuudhaaf namni maaddii isa jalqabaa kakuu haaraa isa dhaabate fakkeenya foon gooftaa dhiiga gooftaa inni maaddii jedhama. Maaddii kanarraa hirmaachuu qaba namni. Maaddii dhugaa kanarraa hirmaachuu qaba. Yoo maaddii kanarraa hirmaate fayyaaleessa jechuudha. Yesuusii yaadataa jira jechuudha laa. Dhaggeeffadhaa. Yesuusii yaadachuudhaaf irbaata qulqulluu fudhachuun dirqama ta'a. Lama dhiifamuu cubbuutiin wanni isin fudhattan tokkoyyuu hin jiru. Qorichi biraan hin jiru. Foon gooftaa. Dhiiga gooftaa. Galagalaati falli keessa malee hin jiru. Maa baqatta jedhaani. Jedhaani maala jedhi bee. Amma gaa namni kufuu qophaa'e sababan nabu. Nama kufe sababan nabu. Maaf kuttee hodhan namni cucaadha. Yookiin maaf kuftee maaf dhiiftee hodhan abaluun jibbeera. Abaluu wajjin wal loleera. Abaluu wajjin akkas godheera. Guyyaama tokkoof namnumtatti jibbitu kun kaasinaa keetti gashee beeka. Moo kaasinaa isaatti gashee. Daarii kee qotee beeka. Maaluma irratti wal gaamma namni. Namni yoo wal dhabeeyyuu immoo deebi'ee immoo dhiisuu qaba. Maaddiidha waan ta'eef. Otuu maaddii qabaanne dur lafa maaddiitti wal eekkama namni. Lafa maaddiitti walitti dubbata namni. Tikseen oolotaa Waaqayyoodha. Mana tokkoof immoo abbaa manaatu tikseedha. Mana tokkoof haadha manaatu tikseedha. Isa namummaan isin hin jedhaa. Abbaan manaaf haati manaa pilaan godhanii karoora baasanii maaddii isaanii iddootti eegan yoo ta'e ijoolleen isaanii haca barbaarii taati. Gaafa waggaa 15 waggaa 20 lafattee eddan hin qabdan ijoollee keessan. Maaddiin hin jiru. Ganama rakkoon qabu kursiidhaaf yoo hojiidhaaf gargar baatan jiran. Misaa irratti sababa hojiitiin walii galuu yoo dadhabdan galgala wal gattanii nyaatina maaddiitti wal eegaa. Wal eegaa kan jedhamu caafamee jira. Yeroo maaddii sanatti dhiyaattan wal gattanii hin fiiginaati wal eegaa kan jedhu caafamee jira. Wal eegaa hin fiiginaati. Haamni jettanii ma ittiin galinaa daftanii kadhadhaa. Tokkummaa uumaa ijoollee keessan eebbisaati maaddiitti dhiyeessaa. Huuruu buttoo gootee maaddii irra hin taa'in. Dhuguma si jedhaman. Atis isheen qopheessite gubataan oolee mukushinaa keen oolee jettee of tuulummaa sitti nagaamin. Jetti isheenis gaanni baay'ina jelaa dadhabde makkanna hidhuu gootiim isheenis akka nakkeedhu barbaadde ati manaa tokko tokko na jelaa duute kaa maal lafa lixxu. Kana dadhabsee taana maaddii irratti hin jeeqinaa maaddii.
maaddii nagaa qaburra Yesuustu jira. Ilaa dhaggeeffadhu. Maaddii gammachuun irra jiru, maaddii Yesuus irra jiru, buddeen tokko si qubsa. Maaddii Yesuus irra hin jirre buddeen shan dhiyeessitee ijoolleen quba hammadde naga'u tammuutiya. Gooti ijoolleen. Yesuus irra hin jiru maal goota? Dhugumaan isin hin jaalle maaddii Yesuus irra hin jirre abaarama. Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu jedhe Daawit. Ilaa dhaggeeffadhu. Hankeenya mokkeen Waaqayyootti nan amanaa garuu homaa hin qabu jedhan keenya. Lumuttiin. Daawit Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu. Nagaa qaba, fayyaa qaba, gurra qaba, miila qaba, jireenya qaba ani tikseen koo Waaqayyoodha jedha. Yes. Namni Waaqayyootti amanu buddeen ilaalu jireenya ilaala baakee. Waaqayyootti kan amanu. Waaqayyootti amantataan jireenya ilaali. Waaqayyoo man ilaali. Nama biraatti maqaa Yesuusiin tikseen kee Waaqayyoodha maa sodaatta. Jedhi kasatatti harka kee kana hiikime maqaa Yesuusiin. Jedhi maaloo tikseen kee Waaqayyoodhaan sodaatiin jedhi nafiiti. Si geggeessa jedhin. Si quubsa jedhin. Si eega jedhin. Irra deebisee amma tiksee gaariin jedha tokko jedhani. Tokko jedhin. Si geggeessa jedhin. Lama jedhin. Si nyaachisa jedhin. Lama sadii jedhin. Si jabeessaa jedhin. Tiksee gaariin lalaa kana gochaa jira taanaan tiksee gaariin. Tiksee gaariin isa buddeen duwwaatti agarsiisu miti. Tiksee gaariin. Tiksee gaariin buddeen itti agarsiisa miti. Jireenya itti agarsiisa. Tiksee gaariin fooqii sin ilaalchisu. Yesuusin si ilaalchisa. Na komaddoo Yesuusin si ilaalchisaan jiru taanaan. An Yesuusin sitti agarsiisaan jiru taanaan raaji maal taate Yesuusin nu jalaa dhoksaa jirtanaan jedha kottaa biirooti. Tiksee dhaqa. Jaarsi waldaa Yesuusin sitti agarsiisu ta'e kooti sitti agarsiisa taanaan kadhadhaa fi hafuurri kootii haa rukutamu. Yesuusin sitti agarsiisu qaba. Ameen jedhaa yaati. Namnati wajjin jirtu maaddii keessan irratti urgaa'u qaba Yesuus. Waa'een shiroo sitti mul'atu beektaa Yesuus ilaalta taanaan maaddii irratti uffee maannaan ta'e shiroon kun hin minyaa'uudde jettaadha manaatiin. Dhugaa Waaqayyoo firinkise baay'ee minyaa shiroon kun jettaa. Maaltu irra jira? Yesuustu irra jira. Hin minyaa'abbe duwwaadhuma kana kunoo barbaree kanaan lat godhee nyaateetu har'a shakaa bahadii labagaas. Yesuus ulfaadhu siif jecha minaan kana nyaadhee jedha. Hinni Yesuus irra hin jire foon nyaachaati. Ol ka'ee maal nyaanneedha. Yesuusin gantee duuf jetta si dhukkubaa jira. Qorichicha liqimsi deebii. Si dhukkubaa jira nama si bira jiru baay'ee si dhukkubaa jira maa inni edhimme. Maaf yaaddoofta jedhi maaloo. Tikseen kee amanamaadha jedhi. Wayyoo yaa sabana. Iyyaati yeroo sadii tikseen koo amanamaadha jedha. Jedhaa dabalaati tikseen koo amanamaadha. Rakatasi katarradia. Otu Waaqayyo si tiksu bineensi si nyaatu. Otu Waaqayyo si tiksu si wajjin jiru beelli si nyaatu qaala'insi si nyaatu sodaan si nyaatu Yesuustu si eega. Tikseen kee Waaqayyoodha. Nama si bira gam godhee harka isaa ol fuudhe. Gam godhee ol fuudhe. Hafuuraan ta'e ofirratti moosisi. Maqaa Yesuusin. Gam godhee. Tikseen kee amanamaadha jedhin iyyiti. Dabali maaloo jedhin. Dabali jedhin. Ameen jettaa iyyite. Ameen jettaa iyyite. Inni jireenya bara baraa sii kenne buddeen lafarraa sin dhoowwatu. Inni buddeen waaqarraa sii kenne buddeen lafarraa sin dhoowwatu. Amanamaadha. Amanamaadha. Akka jedhe boonu ilaame mi'a boonu isa jedhamu of keessaa qabu. Nuuni maqaa eenyuutiin of jenne jedhamee caafameedha. Maqaa Waaqayyooti. Ilaa kuni isa maqaa Waaqayyootiin of jejaniin diina gidduu dhaabateetu lola gidduu dhaabateetu tikseen koo amanamaadha jedhe. An omaa hin dhabu jedhe dhaabate. Ati qoramtee bate. Tikseen koo amanamaadhaan omaa hin dhabu. Afaan keetti kun siifa chaappa'u. An omaa hin qabuun afaan kee irraa haa xaragamu.
Ani homaa hin dhabuun ganama kana sii facaanama. Harka keechas kami maalo maqaa Yesuus Kiristoos. Tikseen lukkata radiglot rabashida labagaske. Rima hano sapra hadi labagatro labadia labajenta radiglabas. Ramana gabagat rabo shida labagatro labadina magas. Rishala haba hazuka prahania labagatro labadias. Abbana mana abbanni sedisu garu ergaman tokko talaadi tokko baatee fiigaa jira. Namoota baay'eef kennaa jira sodaa irraa cabsuudhaaf. Sirraa cabeera sodaan. Sirraa cabeera sodaan. Kaidoo firraa fiigiti narraa cabeera jedhe baake. Wow! Cabseera sirraa raakaase. Afuura sodaa sirraa dheeraane. Taa ulfaadhaan. Hoorraa diyaas. Gama waaqoo tokko fiigaa jira. Ilaa kunoo sirraan tala tokko tuqeedhan. Abdii ishee seekaraa zeeroo irra geesseet. Ilaa kunoo dargaggee tokko dabaleera duubarra. Ilaa sirraa kunoo nama tokko dabaleera. Ilaa kunoo achirraa nama sadii dabaleera. Namoota baay'eerraa waaqii gaddaanan fuudha jedha Waaqayyo. Kanamantu sirraa fuudhee gateeraane. Uwwasiidha. An homaa hin dhabu jedha. Amala tiksee gaarii. Tiksee gaariin soofaa gaarii irra taa'ee hoolota lafa gogaarran teessisu. Tiksee gaariin soofaa irraa bu'eet hoolota iddoo gaariitti geessa. Ilaa kun tiksee gaarii jedhama. Tiksee gaarii. Tiksee gaariin isa ulfina isaa dhiisee hoolota isaaf kabaja kennuudha. Tiksee gaariin isadha. Isa mudaa hin qabne isadha. Tiksee gaariin isa bu'aa argamu ilaalee hoolota isaa bineensatti hin laanne hinni tiksee gaarii. Tiksee gaariin isa bu'aadhaaf jedhee hoolota bakkeetti gatee waldaa gurgure hin deemne hinni tiksee gaariidha. Tiksee gaariin isa hiyyeessaaf sooressaa dhimmu isa lubbuuf yaaduudha. Tiksee gaariin isadha. Rakkoo cimaatu jira jedhan. Ilaa dhagaa dhaggeeffadhaan labsiin labsaan. Yeroo qabna jettani. Taayitaa qabna jettani. Mindaa qabna jettani. Hangoo qabna jettani. Hiyyeessa furmaataaf gara keessan dhufet warri cobataatan. Hiyyeessa furmaataaf gara keessan dhufe wantinnoo hiikuufiif 5,000, 10,000, 1,500, 50,000 gubboo kan gaafattan. Hiyyeessa boosisaa kan ooltan guyyaan tokko hin dhufa. Yeroon hin darba, hangoon hin darba. Saayitiin hin darba, barcumii hin darba. Akkuma har'a hiyyeessa boosifte guyyaa borii immoo Waaqayyo kan si boosisu sii kaasa. Gara dhugaa gorii abbe harka kee ol fuudhi. Dhiigaa dabagaatiyaas. Maqaa Yesuusiin hafuura gubboo dhangalaaseeraan. Harka ol fuudhi abbe. Kun amma kana tajaajila fakkaatan. Hiyyeessa bu'aa iraalatti. Daddabaatu bu'aa jira abbe. Gatamaatu bu'aa jira abbe. Isa fira qabneetu bu'aa jira. Har'aa kaasee hafuura kana dhangalaaseeraani. Dhugaa jalliftanii birrii kan nyaattan funyaaniin isin ba'a. Ilaa asiit hin dhufa Yesuus. Ilaa hin dhufa Yesuus. Lafa Yesuus raasurratti, lafa Yesuus akka waraqataa marurratti buddeenaa dhayyeessaa irra teessanii kan nama rakkiftan, balbala hiyyeessaa kan cuftan wayyoo isiniif ani meeqan. Garri dhugaa, gartuu Yesuus, hoolota teessee Yesuusin eeggataa kan jirtu. Tikseen kee hin dhufa yaa. Way. Harka raasaa Yesuus naa dhufa jedha. Tikseen koo hin dhufa jedha. Hin dhufa tikseen kun hiila bagaas tiksee gaarii. Isa iddoo gaarii ijoollee isaaf hoolotaaf filatutu tiksee gaarii. Ammammaa tiksee sakamtuu wambarii irraa gad isinii bu'a. Ilaa tiksee gaarii akkubatti qabaasin. Waa'ee namaa dhiisa. Maallu tiksatu buddeen hin nyaatu ta'ee dhimma keenya maal qaba? Ati tiksee gaariidha jedhaani. Hoolota bineensaaf hin laattu jedhaani. Ati tiksee gaariidha jedha. Akkam na jaallattanaani. Naaf ulfina kee kanniifte. Na birmattee bariifattee harfi duwwaa goote. Saafuu safuu daraara keef cubbamaaf laatte mirga kee. Geddartee taa margama koo maal dinkii daraarri kee.
si olitti gadi buute mootummaan waasite waan Yoosiif mallee baatte fayyina koof karaa taate dinqiin kana caalu hin jiru fayyinni koo fayyaa kooti dhiiga kee dhiiga qulqulluu naa lolaaftee fannoo irratti ilillee kee hoolicha Waaqayyoof Waabaa ibaay'ee keessatti na wajjin ta'e wallamee mordoof kaameetiin wabiinaaf na oolchee boolla faan banee na nyaachuuf ture akkamiin maafan maqaasaa hin jajadhu Waabaa ibaay'ee keessatti na wajjin ta'e wallamee mordoof kaameetiin wabiinaaf ta'e na oolchee boolla faan banee na nyaachuuf ture akkamiin maafan maqaasaa na oolchee boolla faan banee na nyaachuuf ture akkamiin maafan maqaasaa hin jajadhure akkamiin namni oole duwwaa Yesuusin na oolchee boolla faan banee na nyaachuuf ture akkamiin maafan maqaasaa hin jajadhure akkamiin maafan maqaasaa hin jajadhure namni hojjetee boqonna hirafti waan jedhamu isa ammas gaafa boqonna barbaadu namni Finfinnee dhaqa namni baadiyyaa ammoo laga dhaqa dhaqee laga dhiqannaa shaaworii gala jedha ilaala jedha maqaan isaa tokkuma dhaaba tokkuma maqaan isaa laga keessa akka godhee baqa santirii bishaan yaa'u gararraadha wayyaa itti miicu wanti nimamee waan meeqatta achotti dhiqatee galeetu shaaworiin galeedha akka kanuma boqonnaadha jechuudha laga ittaara galfatanitti nageessa amma laga ittaara galfannu hin dhannu nuyam garuu nama ittaara galfannu tokko arganneera lagni sun laga lafaati kun lagni nuyi ittaara galfannu namni nuyi itti boqonne Yesuus jedhama inni hiddoo boqonnaa keenyadha jechuudha ganama Waaqayyo tiksee koo tanumaan dhabuu jechuun namoonni tiksee isa tiksu tiksee gaarii nami qabu tiksee gaariin ofii isaatii beeleeti hoolota beela baasa tiksee gaariin ofii iddoo laanaan filatu hoolota iddoo gaariitti geessaa ofii isaatii tiksee gaariin ofii isaa tabbarran ta'u hoolota isaa tabbattachoon dhiiba sababni isaa maal jedha macaafni qulqulluun 99 gaaratti dhiise tokkitti isheen anaamin inni si 99 ikkoo gubbaa jiru beektay baay'inaan kan tiiriiliyeen baay'een samiirra jiru tokkittiin isheen baddesi gaaraa ba'ee tulluu ulfinaa dhiise barcuma ulfinaa dhiise 99 baay'ina isaanii gubbaatti waaqarratti dhiiseen gara lafaa dhufe amma gaara gaafa jedhamu isin nama duwwaatu keessan dura deema miti amma kan Yesuus baay'ee ergamaa waaqa baay'ee sanaannaani 24 faarfatan dhiisee tokkittii tokko barbaacha dhufe isheen si yaabbe laphee kee rukuti inni ana barbaadamaadhaan jedhame dafite jedha ka inni ana barbaadamaadhaan jedha nuun nu barbaacha dhufe 99 dhiisee jedha waan ta'eef inni akka hoolota warra karaarraa badan tooratti deebisuudhaaf yes waan barbaachisaan dhabdu ila dhaggeeffadha ani homaa hin dhabu jechuun waan barbaachisaa Waaqayyo waan si barbaachisu si dhowwatee hin beeku garuu waan ati barbaaddu si'a baay'ee dida abbummaa jedhamanni kun wanta ati barbaaddu nami tokko amma mala daqiiqa mammaa kana annan milkaa baay'een guddadha fagoon deema jedhee kadhatee daqiiqa 20 booda immoo annan du'aa hannan salphadha kadhata akkasii Waaqayyo hin deebisu deebisuu diduudhaan deebisa Waaqayyo akkasii dubbachuu diduudhaan deebisa ati nama ati hinceeta ati maal xaxas hin jedhu hinuma dida innoo waldaatti milkaa'ina dubbatta gaafa gadi baatu ani hiriyaa koo keessaa nama yuumi toofumaan dhaladhe jetta waan ta'eef wannati barbaadu akkuma jireenya barbaadu as keessa du'a kan barbaadu meeqa jira kanaaf waan ati barbaadde si dhowwate waan si barbaachisu sii kenna jechuudha
abbaa jechuun caamma kophee sadii qabde yoo ta'e kophee isa kan biraa dabalachuu barbaadde yoo ta'e la dhaggeeffadhu. Ati ammas kophee irratti kophee dabaluu barbaadda. Tarii immoo wayyaatu sitti irrateera ta'a. Abbaan kee kophee ati barbaaddu dhiiseeti isa bira darbee wayyaa si barbaachisu sii bita. Ilaa mucaa koo kophee qabda wayyaa dhabdeedha dhufe. Ilaa mucaa koo kophee qabda shamuuzii hin qabdu jedha dhufe. Fakkeenya sii fudhataa jira. Waaqayyo furri qulqulluun geggeeffamaa jechuun ilaa dhaggeeffadhu. Gaafa Waaqayyo si geggeessu akkitti Waaqayyo saba Israa'eliin geggeesse waan seera uumamaa keessatti ta'e hin beekne seera uumamaa dhaabe. Nama geggeeffamuu barbaaduuf uumama dhaabaa fi Waaqayyo. Eenyu biiftuu dhaabee loleef saba Israa'eliin. Biiftuu dhaabee loleef galaana akka saayinsiitti siliindarii safaramu qat godhe akka dhagaatti dhaabee galaan as kutee achi kutee saba ceesi akkeetti geggeessa. Gaa Waaqayyo si geggeessa jechuun akka itti namni takka baratee hin beeknetti si geggeessa. Geggeessaa jechuun akkas. Akka itti namni goddanyaa kenna qaaneet eessaa uffate eessaa jiraatee siin jedhu siinoo Waaqayyoo ta'u si geggeessaa jira. Eessaa jiraate eessaa fidee siin jedhu sababni isaa maaltu kana fide Waaqayyootu si geggeessaa jira. Nama Waaqayyoo geggeessu tooftaa biyyaan alaabbe akkinitti geggeeffamu. Siistema waldaan beektu. Siistema goddanyaan beektuun ala qobaatti kan kee. Biyyi hojjetee fide yoo ta'e biyyi ofiin qaqa yeroo yoo ta'e afurri Waaqayyoo harka keessa qabne yeroo hundumaa nama haaraa ta'e. Haasaan kee yeroo hundumaa haaraa ta'u. Dubbiin kee yeroo hundumaa haaraa ta'u. Harka raasaati nan haaraa jedhame iyyaatu. Ani haaraadha jedhaa iyyaatu. Gam gadi qabarqa nama si biraati. Waaqayyo si geggeessa jedhaani. Waaqayyo tiksee gaariidha jedhaani. Bineensatti si laatu jedhaani. Mee jedhamee cokkedhiti. Yes. Baay'een dubbadhu sin jedhu. Isin yaadachiisee man darba yaadachiisuma. Waaqoo tiksee gaari. Tiksee gaari. Ila sin bulchaa. Sin geggeessaa. Maaloo amma keessattuu gidduu kana amma kuni gaa siyaasatti biyyi lafaa bultuudha. Inni tokko ani wanti si godhaa siyaasa keen jijjiiraa manan si bitaa akkasan godhaa hiyyeessota lafaan kaasaa sadarkaa barnootaa akkasan godhaa jedheetu dhufa. Inni tokko immoo an saba kanaa akkasan godhaa hundumtinu hinni du'us inni ajjeesus nu geggeessuudhuma wal fixa hundumtu. Ilaa dhaggeeffadhu maaliif si geggeessu filata beektaati? Buddeen sii kennatu hin taane buddeen keetutti minyaa harka ol fudhate. Sa buddeen ta'e dhufe Yesuus ifan geggeeffamaan maqaa Yesuus Kiristoosin. Iyyaati Yesuus buddeen jireenyaa teeraame. Ani shuu ijee humna dhabaa jira humna dhabaa Yesuus buddeen jireenyaati. Jedhame Yesuus buddeen jireenyaati. Mee jireenya goraati. Yesuus buddeen jireenyaati. Hin geggeessa maaliif narratti wal fixxu anan anoo qabu. Narratti wal hin lolina jiroo naaf hoo gubbaa. Ameen jedhe abbaan barbaade yoo si geggeessa sin geggeessa yoo jedhe xaafii manatti si hin fe'u dhaggeeffadhu. Taaksii birrii makeenuma kaffalatta dhaggeeffadhu. Qonna kee kan qottu qonna inuma qotatta. Nagada keenuma nagadat hinuma fiiggatta. Sin bulchaa Waaqayyo anatti amanii duwwaa xaaruun qabu fiiguun qabu. Manuma teessee geggeessaan koo isaa itti gaafatamaan koo isaa itti waamamni koo isaa iyyaati Yesuus jedhame maaloo. Geggeessaa sirriin isadha. Yesuus jedha iyyaati. Geggeessaa sirriin isadha. Dhaggeeffadhu. Abbaan barbaade. Amma si'a tokko nutullee Waaqayyoodhaan hajjeesi jenna mani. Nama ulfina hatti bu'e. Amma miidiyaa kanarraa magaafa namni wal lolu gaafa abaluu Waaqayyo Yesuusin arrabsu hajjeesi jedha namni tokko. Otuu ila dhaggeeffadhu. Otuu namaati tu siyaasaati. Nami tokko siyaasa isaa gaafa balleessu wayinno sookinidha yookiin ajjeesa. Hin balleessite ka hojii isaa jira balleessite. Waaqayyo kuniya waan meeqa jedhee akkasumatti hin dhufa jedha malee nan ajjeesan jedhu. Innoon deebi'a gaaf tokko. Tiksee gaarii. Gaafa horii eegu tokko fiiddee fuuf jettee laga fiiddee tiitii rasaa fudhatee duukaa fiiga hin galteedha. Ishee kaan mana hanga ishee baddee moo barbaacha deebi'a. Warri akka koo hin baa saate isaa warri guddatame fudhame harka kee. Hoolonni sin dudduuba kan marratti. Ilaa dhaggeeffadha. Ishee galtee tokko yoo badde. Ishee galtee nama akka galteetti yoo barbaadde dhattu nyaatamtu hin jettu. Ishee sanatti karra cufattanii itti deebitu gana. Ilaa amma akkas beektaati.
hadhaquu habaduun jedhu Waaqayyo. Yeroo hundumaa araara isaatiin si duukaa oola malee silaa yoo nan banne hin jirtu woon addana'u. Otuu Waaqayyo tiksee gaarii ta'uu baateemu. Gaafa ibidda narra buusetta sana otuu ibidda sirra buuse yoo nan jirtu. Hin jirtuun jedhe yoon araara isaati meerka kiban. Araara isaati dhoksaan fayyuu koo. Araara isaati. Araara isaati. Araara isaati. Araara keetii dhoksaan fayyuu koo. Araara keetii. Araara keetii dhoksaan fayyuu koo. Kanuma lallabi kaan jedheen lallabi kanumaan.